Tole egaa hordoftoota sagantaa keenyaa amma abbaan tokko na biratti argamu gaaffiiwwan tokko isaan faana haasaa goona jechuudha. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Abbaa keenya baga geessan. Baga walumaanuu keenya isinis baga geessan. Ameen. Iccitiin cuuphaa dhala namaa fi akkamii qaba jettanii yaaddu? Iccitiin cuuphaa dursa isaa gooftaan dhalateera. Dhalachuun isaa immoo uummata biyya lafaa ijoollee addaam kamiifuyyii. Eega dhalate immoo booda waggaa 33 eega barsiise yookaan waggaa 30 ture 30 waggaa 3 fi ji'a 6 eega barsiise booda gara laga Yordaanos bu'ee nu cuuphameera waggaa 30tti. Kanaaf waggaa 30tti cuuphamuu isaati ibsama. Cuuphaan isaa immoo ilmummaa nuu kennuudhaaf akkasumattis guyyaa ayyaana cuuphaa kana hundeessuudhaaf nuuf cuuphame. Tole egaa taabonni kakuun waaqayyoo jechuudha. Teessoo isaatii ka'ee bakka gadhiisee gara dakaatti ni bu'a. Sababni isaa maaliidhaafidha? Sababni isaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Yohaannis laga Yordaanos bakka jedhamutti laga Yordaanos yeroo cuuphu gooftaan dhaqee cuuphame. Yohaannis uumamaa isaa garbicha isaa ta'ee otoo jiru kootuutii na cuuphiin jenneeniin ufuma isaatiif dhaqee lagatti cuuphame garbicha harka garbicha isaatiitti. Kanaaf akkuma gooftaan laga Yordaanos bu'ee cuuphame taabonni kakuu isaas immoo alfaa fi omeegaa jechuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosi. Taabonni kun baattoo Yesuus Kiristoos yookaan immoo maqaan isaa anirra jirudha. Kanaaf taabonni kun guyyaa kana yaadannoodhaaf laga bu'a. Tole egaa yeroo kiristaanonni ayyaana kana kabajan haala kamiin kabaju jettu? Kiristaanonni ayyaana kana gaafa kabajani tokko ilmummaa argachuu isaanii gooftaan isaanii jecha cuuphamee ayyaana cuuphaa kanaan isaaniif ilmummaa kennee isaan ijoollee waaqayyoo akka ta'an garbummaan daabiloos hafee wanjoon gabrummaa isaan irraa cabee ijoollee waaqayyoo ta'anii warri gad jedhanii deeman ol jedhanii deemuu akka danda'an icciitiin dhokatee ture guyyaatti bahe laga Yordaanos keessatti awwaalamee ture. Waraqaan garbummaa yookaan immoo xalayaan gabrummaan awwaalamee ture guyyaatti tarsa'e ta'uusaa beekanii kabajuu qabu. Karaa biraa ayyaana kana innaa kabajan immoo warra rakkate, warra hiyyoome, warra dhiphate, warra iji isaanii bade, warra harki isaanii cite isaan kana gargaaraati laachaatii fi akkasumattis guyyaa ayyaana cuuphaa kana immoo kabaja gaafa kabajan wangeela wajjin wal qabsiisanii kabajuu akka qaban akkumatti barteedhaan akka hin taanee fi maaliif akka kabajan illee gaafatanii beekanii akka kabajanii fi guyyaa kana guyyaa itti isaan bilisummaa argatan gabrummaa keessaa guyyaatti ba'an beekanii kabajuu qabuun jedha. Tole abbaa keenya guddaa galatoomaa.